Kan mau mata ada titir fakka baddi tigis tuare. Mata ada titir mau kan utti fakka baddi. Rifeensa qaamatti ni fakka badjaarti. Bagan jaarti ta'eega. Maal si gashiri? Baga seexanas ta'e. Maal si gashi qosi si gashaa? Wanni si gashi jira? Maftii kooti bakkaatu jaarti ta'e jaarti akkan jaarti ta'e ammaa nu beeka kanarra maaltu jira dee jaarti ta'e ijoo qallii malee nan diimadhaa jira. Yeeju. Argitanii shaa qolfu yeroo mataan dhukkub dakkatti mataan qolfamee gurraachaa ture amma argatanii sinii diimadhee. Ijoo nageenyi gooftaa sinii abaayatu lafa jirtanitti siniin irraa fanne ani jira obboleettiin keessan nagaa koo galata waaqayyoo isa jiraata baga jiraattan akkam jirtu sin madaamin ittam sin gootee jirti sin aarsaa jirti amma saatii kan dhiisaa hin qulqulloofne manni jette nyaatichi minyoofne jette silkiidhaa sin amataa jirti dhimma ishiiti kaa yaada ishee afaan ishee balleessite maaltu sin dhibere moo sinii tolaa jirte yuunifoormii sinii bittee dhuftee torba sadiitti caammaa sinii bittee bara haaraa Itoophiyaati jettee sinii kabajje moo kabajne haadhiiftu dhiisaa ittiin qoramiina waaqayyo jira guyyaanis jira gooftaan qabeessa ishee dhiisaasin dhimma ishiiti baga jiraattani xiqqoo ishee takkafataa jira jedheen akkana sinitti jedhee akka filiis akkana arrabsinii dhugaa siniin jaalladha mana keenya warreen haadhisitaa tammaatiin nuti warreen turtan viidiyoo keenya ilaala baga jiraattani akeenyu kaamira lafa akeenyu keenya irraa haasofnu akkana ta'e akeenyu maal abboo keenya akkanatti xiqqoo isii wajjin haasofnu isiniin jedha har'a wayii sinitti agarsiisuu dhufe mataa miiccadhee jira mataa kiyya miiccadhee jira jaamammoo addisumaan shaanxaa kee baasee maafi mishkilaa okkee akka waan argitan hin dudubbanne rifeensa kiyya sinitti agarsiisuu dhufe baay'ina isaa miti fayyadama shaampuutti fayyadame waan biyya keessa teessan sobda shaampuu maaliin bittayyeetti jechuu dandeessu. Shampoo kondiishinarii mintishee qinxishee miti. Normaali torbee lamatti nan dibadha nan dhiqadha. Ni galee buqqoo malee didee homaatti diddibaa hin jiru nan dhiise wantoota adda addaatti diddibu. Achumaan buqqoo malee dinnaanii shaampoo ittiin fayyadamu ni na aarsinaan mana rifeensa soorsaadhaa kennee iddoo hojiitti jechuudha. Iddoo hojiitti soorsaadhaa kennettiin namoota inni qannii yeroo dibu yeroo irraa hadee ka'u inni qaafu. Walumatti siqna akkasumatti wayya duubni koo immoo akkashin bareedu abbaayis immoo laalan duubatti warreen jaallattan isaa ilaafi caaltu jaallatteetta keessaan dhuftee na dubbistee si argeen jira baga jaallatte abbaay isiniin jaalladha xiyyaarri gaa mana keenya galeera alaabaan mana keenya galee jira alaabaan asiis mana keenya galee jira lama jira tokko fudhadhaa. Shaampuun barbaadu dhin soorsaadhaa kennee dhugaa dubbachuuf shaampuun alaa fidee dhufeen jira saamunaan alaa fidee dhugamu ammatti nan qaba shittoo saamunaa namni nu mijijjiru naa ta'uu dinnaananis soorsaadhaa kennee mana rifeensaatti ittiin namaaf fayyadamu dhee dhiirota maaliin inni ciccuu qabaree mataa erga waa dibadhee kee saamunaa laayif boo duraan doofiin fayyadama ture doofiin immoo dhoqqeedhuma ta'e narraa baasuu didee rifeensa ciccire hin buqqisa jechuudha achumaan maaliin godhadhee waan hin dibadhee dhiqachuudhaaf saamunaa laayif boon fayyadamuu jalqabe dhugaan sin jira laayif boon namni wallaaleen jiru yeroo sin deemtan laayif boon birrii 12 miti har'a birrii 50 okay birrii 50 okay jechuun hundi dandeessuu majalaan bare saamunaan birrii 50 taate laayif boon birrii 12 suni maal fayyadamee rifeensi koo amma buqqa'uun isaa dhiisee yeroo duraanii tokko ijoolleen baay'een hin jiru keessarraanii namoota baay'ee qanootti illee hin beektaa dillee qanoo sitti madheen ture rifeensa koo waan irraa buqqee fi birriituutti illee himadheen ture rifeensa akkamatti hojjaan irraa dhumaa ture dhiisinaan jechaa turtanii warreen haaraa turtanis jirtu maaf sirraa dhume jettanii wayi isinitti agarsiisa akkamitti akkana dhiise. Nama kekuuta dunniu nama kakuudhae nama kekuutuutu danda'u nama kakuudha. Please akkana narrabsine dhugaa waaqannaan gammade si wajji ani fayyaa qabaannaan hin gammada waan biraa miti. Yeroo daakuu mana irratti badhee qabu zayitii mana bitadhee qabu buna bitadhee qabu osoo hin taane yeroo mataan koo fayyaana ta'etti baay'een gammada. Dhugaa waaqayyo sirriitti maani. Yeroo maallaqa argadhetti miti kan gammadu. Yeroo sammuun koo fayyaana ta'etti baay'ee waan gammaduuf akkana narrabsine isiniin jedha wayi sirriitti agarsiisa. Maalli badheetanii qananii rifeensi koo sun buqqa'uu dhiise. Maalli badheetanii birrii tootillee rifeensi koo sun buqqa'uu dhiise. Atillee naaf haaraa turte waan baay'ee naa malaa turte karaa keessaa lubbuu. Sinitti agarsiisa.
gartani angko bukan saya bereda karena bereda kanan bite di badhe cuda narkade jede ya mana raya ewan sambe ni na fingalle dikacuna man dikadda ture turbe lama sa ege yaraje turbe lama sa ege man dikaddan ture indi de cuda de gara wasinitti bujo mone ko akkanatti kibdati kaasa bule kana dhugaa waaqaatti taphachaa bule as kaa'ee bicha TV laallas keenya akkatti ittiin taphata baatee abbaarratti mucaan murtii kana cuda qabaatii kana biteeni amma nuneetaa isaa barutti isinitti hin himu jedheetan zimmuma jedhee ollaan irraan argattu isini argitanii qarafaarraa qorfudii irraa hojjetame bishaan qorfudii fayyadamaan ture namman arabaa jiru bishaan ruuziis fayyadamaan ture dhugaadha naa ta'u dide talbaan immoo naa ta'a talbaan yeroo bana barbaachisa affeelee kee abuuree affeelee dibadhee dafee dhiqachuu malee daa'ima wajjin nama naa ta'u dide maaliif namarra yaa'a miti beettu bitiiree hunda dafee fayyadamee dafee ofirraa dhiqe malee kana isiniin jedha kan onlaayinii irraa hin argattu huneetaa isaa ammaan barutti isinitti himu jedheetan zimmuma jedhe kana amma faayidaa isaa fi miidhaa isaa barutti hin dubbadhu dheetanii ergan bitee biyyaansi ji'a lama hin darba kunootti nan dibadhaa erga miicadhee kee hin dibadhaa jechuudha miicadhee kee hin dibadhaa irraan dhiqadhu deebee miicee keetanii nan dibadha xiqqeessee jechuudha firiizii sin godhan farrasaa jechuudha argitanii akka firiiziitti illee hin bareecha hojjaallee itti naa godhee jira inni bubuqqa'u sun illee inni isee baay'ina isaa hojjaa isaa maalii isaa osoo hin taane innumta qabu sun irraa buqqa'u dhiisuun isaa baay'een gooftaatti gammadee jira qibaatii kanan bitee jira isinillee onlaayinii irraa argattanii bitadhaa birriin hin dhufti isin dhumtiisi birrii hin jedhina yaada ishiiti sammuu keessanii fi rifeensa keessan rifeensa koof sammuu koo bichaadha yaa rifeensa koo bichaadha kan wajjin jetti boolla lixu qabeenya koo miti maalummaa koo miti mataa keessan itti sassaatiina qoonqoo keessan itti sassaatiina bitadhaa manuma madaamii taa'ate onlaayiniidha waan argattan warreen isinii hin mijanne lokeeshinii hin barree dhiisaa isin hin cannaqu isinii warreen lokeeshinii beektan immoo dhugaadha wanna takka hawwitanitti taanaan bitadhaa nyaadhaa wanna takka mataa kootu tuun kana godhee jechuurra tuun kana godhadhee jiraadhe jechuurra bakka itti cabsaatuma godhadhaa waaqayyootu sin milkeessa sin gargaara birrii fi sassaatiina hin dhufa sin dhumas birrii 100 guyyaa 3 qofa keessatti an fixe yeroo mara sana ijaarsisu chaakii dibsiisuudhaaf qornisiisa yeroo qornisii gashisiisan sa'u saaloon isaa bichaadha malee gaadaan salamanuu hin galle kutaan ciisichaa gara lachuu hin galle birriin hin dhufa sin dhumas waan ta'eef fayyadamaa dhugaa waan garaan keessa yaade kanaafiyyuu shaambuu kondiishinarii madaamii isinii bittu sana isa ishiin immoo keessumaa madaamonni yeroo qibaatii isaanii ta'uu didu nuu kennan hin jiraa miti dhugaadha na jibbaa malee fayyadamiina barbaadan qadaada fuudhaa gala abbaa barbaadanii kennaafi hin fayyadu isaaniif ta'uu danda'an nuu kennan rifeensuma waan ta'eef kanaafuu kana bitadhaa birriin isaa meeqa jechuu dandeessu ani yeroo sana birrii 600 nan bite birrii 600 nan bite isiniin jedha yoo lakkoofsa bilbilaa jaraammoo barbaadan WhatsApp irratti namni irratti buufachuu dandeessu lakkoofsi bilbilaa jira kun asirrayyuu hin jira ila kun ilaalladhaati yoo Itoophiyaan iddoo isin jirtan jiraate supermarketii isaanii yoo jiraate fichisiifachuu dandeessu kun waan immoo duwwaa 9 duwwaa 1 duwwaa 9 20 15 duwwaa 9 duwwaa 1 duwwaa 9 20 15 kun maqaanii meedii Itoophiyaa Addis Ababaa jedhamanii waan biraan jiru Itoophiyaa Addis Ababaadha an biyya keessatti hojjetame waan ta'eedhaaf kuni tarii nagadaaf dabarsuu danda'u tarii immoo kan akkanaa hin dhabamu biyya hormaati isin fayyada kan qibaatii isaa isin fayyadu irra qodaa isaa isin fayyada maali jennaan karameellaa bitanas keessa kaawwachuuf isiniitu kana immoo odeessitaa jedhaatiin na arrabsaa soorii isiniin jaalladhaa waan amma kanan hojjetu turtanii baay'ee galatoomaa faayidaa argadheefan isinitti himuu dhufee irraa fayyadama kunoo anillee rifeensa koo ergasii waaqayyoof haa galatoomaan ta'anii kunoo gartanii omaa wannan biraa diddibuun han dhiise noormaali kana bichaan dibadha dhiqadhe jechuudha abukaadoo fi muuzii reetii alooveeraa kana faa dibadhee kaanaan jechuudha kun gartanii tarii immoo namoonni immoo yaa jecha badaa jettan jiraachuu dandeessu dhiisaa omaa hin fayyadu ani warra fayyidaa isaa barbaade qofaafan dubbadhe warra mataan sinirraa caccabee sinirraa buqqa'ee
kan dubbadhe fayyadama isin fayyada isinan jaalladha waaqayyo isin haa eebbisu waan amma kana wajjin turtanii sa'aatii keessan naa kennitanii eegaa kana naa kennitaniif Yesuus isin haa eebbisu lafa jirtanitti rabbiin keessan isin wajjin haa ta'u I love you nagaan tura amma yeroo biraa walitti deebinutti